Artist Andu'aalem Gosaa mirga wabii dhorkame ashamaa harka fuunee akkam jirtu oduu sa'aatii kanaaf qabanne simbiraan geenya oduu faana kasfaana turu an qaxalee keessaniiftudha. Artist Andu'aalem Gosaa du'a kaadhimaa isaa Qananii Addunyaan shakkamee erga to'atamee guyyaa lama booda mana murtiitti dhiyaate. Abukaatoon isaa obbo Liiban Abdii BBC'tti akka himetti poolisiitu Andu'aalemiin mana murtii federaalaa dhadhacha araadaatti dhiyeesse. Jalqaba torban kanaa kibxata barii erga kaadhimaan Andu'aalem sababa ammaaf hin beekamneen kufuun booddee qorannoof to'annoo jala oolchuun poolisiin beeksisee ture. Dhadhachaarraa irratti poolisiin Qananiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebla bultii tokko bara 2017 barii sa'aatii 10tti mana jireenya ishee gamoo shanaffaarraa kufuun dubbate. Isa waliin waan jiraattuuf isa shakkinee to'annoo seeraa jala oolchinee jirra jedhan. Kanaafuu shakkii kanaan kaanee qorannoon akka gaggeessinu guyyaan 14 qorannoof nuufaa kennamu jedhanii gaafatanii jedhan. Abukaatoon isaanii obbo Liiban poolisiin dhadhacha irratti hanga ammaa ashaaraa kaasuu qorannoof reeffa hospitaalatti erguun akkasumas ragaa namaallee sassaabaa akka jiru dubbachuun himan. Amma suuraa galmee waliin walitti qabsiisuun jecha ragaa namootaa fudhachuuf hanga qorannoon reeffaa dhufuu qorannoo waan goonuuf qorannoof guyyoota 14 gaafachuun dubbatan. Gama kaaniin abukaatoon Andu'aalem immoo shakkii poolisiin dhiyeesseen mormaniiru. Nummoo waliin jiraachuu malee gidduu isaaniitti homaa rakkoo akka hin jirre guyyaa sanii nagaan oolanii isheen footoo ka'aa innis hiriyoota isaa waliin koonsartiidhaaf qophaa'aa ture nagaan oolanii galgala gara manaa akka seenan wal dhabdeen oomtuu jidduu akka hin jirre erga tsoomni hiikameen booddee jaarsummaa ergee fuudhuudhaaf walii galanii qophiirra akka turan BBC'tti himan. Kanaafuu jidduu isaaniitti homaa rakkoo waan hin jirreef inni ajjeesuudhaaf mootiivii yookaan yaada akka hin qabne poolisiin amma kuftee argamte jedhe malee inni akka kuffise inni akka darbate wanti agarsiise waan hin jirreef haala amma jiruun adde Qananiin of ajjeesuu ishee malee nama biraatiin yookaan maamila kiyyaan du'uu ishee waan irra hin gaamneef wabiin akka ba'u gaafatu BBC'tti himan. Dabalataan artist Andu'aalem teessoo ga'aa waan qabuuf yeroo barbaadametti dhufuu waan danda'uuf ammas boo'icharraa gaddarra jira bahee gadda isaa akka ibsatu mirgi wabii isaa akka eegamu gaafanne jedhan. Haa ta'uyyuu malee manni murtii gaafii mirga wabii gadhiifamuu akka dide himan. Amma ajjechan waan shakkameef yeroodhaaf mirga wabii isaa hin ilaallu waan qorannoo reeffaa haa dhufu ragaanis walitaa qabamuutii beellama ittiin aanuti dhimma wabii isaa ilaalla jechuun dubbatan. Amma yoo ba'e miidiyaa hawaasaa irratti wanti jiru xinnoo waan ho'eef beellama tokkoffaadhaan mirga wabii isaa eeguun xiqqoo rakkisaadha jechuun abbaan seeraa beellama qabachuun hime. Akkaatuma kanaanis qorannoo poolisiin guyyoota 14 gaafate keessaa guyyaa 13 eeyyamee beellamni itti aanu akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 17 bara 2017tti qabamuun BBC'tti himan. Oduu namaaf qabanne kanuma amma ammaatti dhaggeeffattanii jalqabarraa kaastanii waan na dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Oduu haaraa biraa qabadhee akkasii dhufutti nagaan naaf tura. Horaa bulaa deebanaa. Oduu qabadhee kanan sinii dhiyaadhe an qaxalee keessaniiftudha. YouTube koo immoo subscribe gochuun na bukkee dhaabadhaa jechuun hawwii koo yeroo hundumaati.